gara fudhatteetuma kuttee dhaltee biraa kutte. Ta duraa dhaltee biraa kutte. Gara fudhattee. Addanaa baas gaa ta duraa dhaltee gara fudhattee kutte moo? Ta duraa dhalteeti lafa keesseetuma takka 40 itti deebisee kaatee kutte. Ati 40 itti deebifte ammas. Automaatikaatu rakkoo qabda rakkoon. Takka simatti itti dhiiftee takka fudhattee kutteen jechuu bargaratti. Garattiin kutte hoggaa baatii sagaltee taboroo dhaltuun deebite na biratti. Ammas dhaluudhaa simatti itti deebite. Dhalteetuma ammas bultii 15 taa'iteetuma kaatee kutte. Ilmaanis sumarratti darbite. Hoggaa kana ilmoo takka asirraan kaadhaa takka asirra kaadheetiin deemee makiinaatti hin dhiqee guddise. Kun eessatti taate? Yamani. Yaman keessatti. Akkee. Amma kana hoggaan ilmoo tana baadhadhee deemu rakkoo adda addaa narra gahaa namaa wajjin waltumaa ni hidhamaa maaliin ta'a jinniin ta'a. Haya. Boodarraa humatti ulaa yuunni takka dura galee yuunni fuutee biyya tana na darbite birraa. Ulaa yuunni Yaman duraa ka'uu diddeet? Yuunni fiddee biyya tana si keessa jechuun. Fiddee sin na darbite Itoophiyaa si geessina jedhanii. Itoophiyaa xayyaara Itoophiyaa irra sakeen jedhaniitu mas buusan. Si kuma qaba. Xayyaara Jabuutii irra deemu na kaaniituma Jabuutii irraa Masrii na fidanii Masrii irraa Turkii na sana fidan. Ati kuban qabdu Itoophiyaatti hin deemu jirattee teessi. Hireen teessi dhumattee maarree inni sin jiru. Hiree fi jinni hireen quba qaba boo namni mashaakilli mataa uwwisee jiru namni ulaa namaa dura ciisu hiree fi jinni quba qaba. Okay. Haati ilmaan kanaa kun eessa jirtiree eeydar inni ati akkatti ilmaanii wajji UN dura ciiftu kan. Dila kana Oromoon ni jirti uummanni jajjabaallee jira Oromoorraa oborraarraa alarraa nooleerraa cufaa jira guutuun isaanii. Hayyee. Namni tokko Oromoodhaa kana dirmatee ilmoo tana guyyaa tokko na wajji qabu ni dhabe guyyaa amaliyyaa ta'e maallaqa dooraalaa 50 fudhatanii guyyaa 3 ilmooti yanarraa qabdi Yaman keessatti Oromoo waan nagooti. Kanina namaliyyaa ciisu ilmoo 2 guyyaa 3 narraa qabuudha. Oromoon doolaara 50 irraa fudhatte? Guyyaa 3 ilmoo qabuuf dooraalaa maallaqa Yamanii san kun 15 irraa fudhatte. Okay. Kun taarikni akkamatti nama boocisaa? Hedduu waan ajaa'ibaati wallahi dar ogo akkas ilaalan akka waan biyya faranjii teessee ala altu takkatti fakkaate. Haaya. Suudiin dhufte garuu eessatti dhalatte dhaloonni kee? Dhaloonni kiyya Dadar laga soqaa. Dadar laga soqotti dhalatte. San dura miyyoo tana dura fuuteen beektu tajaajiluutti akkana ol gootan tan. Somaalitti akkana ol gootan. Fuudhe. Ilmooni qabdaa irraa? In qaburraa. Tana dura fuuteerraa ilmoon qabdu? In qabu takka qofarraa dargadde takkitti san Itoophiyaa modduute san Itoophiyaa mattiin dhiisee biraa deemee Itoophiyaa modduute san. Dadarumatti fuute gaafa san. Laa dirree dhawaatti. Sun achumatti ilmoon shafaa taate? Laa biyya galteetuma biyyi modduutee shafaa taate. Okay. Amma otoo piraankii jarri UN sirra dalagatan asoo achin seenne. Jaartin ta'e hoggaati ilmaanii wajji akkas ta'u jirtu san eessa jirti? Ishii warra eessatti maqaan ishii eenyu? Ishii warra Machaaraati kun Machaaraa Khotara. Machaaraa Khotara, okay. Isin deemtee Suudii dalaydee manallee dachiillee bitattee manallee jaarrattee dukkaanallee itti bantee yeroo hedduu ilmaan kananiin galfadhaa yaaboo rabbu baajii na gargaarjii hoggumee qatti bilbilee ilmoo dhibbaan nagaratti hafe ilmoo nati haasaitu maal jettee yoggaa meeqa deebisaallee naa deebiftee khalaasan booda rabbu marrattiin sabbaree raafe. Ilmaan sana akkasumatti bakka sidha zabanuma akkama keessa irrasi bara meeqate amma barri kun. Amma namni na beeku jala hedduu jira akkaan ilmoo tanatti guddisee Yaman irraa Awustiraaliyaa deemee akka Kanadaa deemee nama hedduu jala jira akkaan sadaqaatti kadhadhee itti makiinaa dhiqee guddisee ilmi Oromoo takka tasummunii takka na cinaa dhaabbatan jiru kanummaan kiyyaa'u silaa kanummaan kiyyaa'u. Shamarran wallahi zabana kana shamarran hedduu baddanii jirtanii keessatti filaalaa ishee keessatti filaalaa. Haati akkamitti ilmaan lama darbitee deemte sanarraan hoo ilmaan nagaratti naafee amma taarikuun kun hedduu garaa nama raasa wallahi lazim. Inni itti aanu atis muratteetuma hulaa UN dura rafuu seentee jechuudha. Amma zamanaan hulaa UN dura galu hara khalaas akhirra dubbiinis natti golgoloytee achumatti haaduu jee bas firraa hulaa san dura galaa hoggaan fedhees na hidhan niin deebi'a boodarra khalaas. Nagayoo tokko wajji walii qabanii nu fidanii khalaas. Ati dhufe akkaan dhufettiin bas wanni keessa seene maal jettanii nin gufadhe akkaan dhufetti. Okay. Amma achirraa
يوينين بيجت سيجل جناتيتي أولاد ورا رفتي حلاقة خينيان فوتي سودينة تسدربتي إيه خاتمي قولي جرا موايا منتنا تجارت اللي تريفنا بيجا بدات بيجا قدت بيجا دلقت تمالك أرقدت بيجا تنما غرغاران كسر أفتي قاما مال سكون نمي كتي على ألتي رب اللي ولين ربشا ولا رب عبد منو تيمي وان كان أكم بيتنا رفيتي ما هوغام بيا غندان جيرو خان خيسا كو بدو انجيرو نمني غربا تكو خورمو تكو نيرغاني هايا غربان سن اخو متكوتي او مججيت بخينا برا بقاتي اخو تنت بيني سامبو دوان انترنت هابيوان تلفزيون بلا منتا وانا إيه يولينا غجي افان عربا دبتا اسلام سيتين كا سينغر غرا خوت جيت انترنت سينا كا دبلا ما في شنت مالك بيتينيا تنت نانجي هايا وجديبني وني ورقانا رافوديتي ساتلايتي دته باتيرت تا يورو دبا في صدوما يورو دبا شنتما حسابت باتر يورو ربا في شنتم إيه ساتلايت أكاونتي تتر رايدت أكونتي تيجتنا وندي ورقاتي تيجتنا رتي دته أنا خاف لهم هايا نرى شوفي جي دوتين شوفو جو نرى شوفو دي نديم تنتي دوت مان جو مچاني سمنا خن خيس هبد دي جولني دي چين جولني دا قبني ولين باديات كايس ندربن هايا وقام باديات سنتيكي كو تني جولني اچتي ترما بدي كسيتي انا هر كاميلو يدني في دنيا سن ديم سمبرا جولي بدي تندنو باسمه مال تسكون نمما ماليني سون سرت هدمه ماليني خن امات ميك سرت سابمه جولي مال تو بلسه امس سدي اوكي اما سلاوان دبر مالي دابتنا مغرغارو جرب يفرنجي خس يوم التلينا تنبود دابت سنت دقو قبل سوري وامر سرا موراني خنا سنا رامو راجو چوني دندسا ها ابتديس كوتي سلا رب ما تو ستفر ديمتي برمال جونر ايدر رب ما فرجه تنمال غراني يا تنمال غونا متي جولن بديو اكم دبين جولدون جولن هوغا فيت من قراتي خيسا بدي هوغا فيت من خنا تريبا نديفتي قطي يرو ندو بيتا نمدو كبسطو كنما نما فيان كمنني هايا ما الريبا نديفتي بدي جولن امو من قراتي لاني بدي بكنو غيسدي نولالن سدي لاني بدي اكم بدي جولن تنو جولن ابري نغم جولن اكم وغوتي جولن جولن حرارتين بطرانو مانغود سيمي ايه كفرين ناسيتي كان بكتا كتاوم بري خراجو فرو ليغيانا مي ايه يولم بكتا كتي دمتي تاوم تور خانا من المون اد برنجير اكم نمني شارا غبا غدت لو وجد ها mana barumsaan seenere mana barnoota kaysaasni badii asitti bas asisni badii sababa sanitti addanu facaasan sumaa fi joollumaa moosi anaa fi ijoolleen eegadda facaan amma yoggaa afur ijaararkeetuun beeku haa joolluma teessan waggaa afur nagarree jechuu nagarree waggaa afur ni tumaa saniif faranjiin irraa fudhattee jettuu akkan dhagee baran hajii boboo ijoollee dirqiin rafiftaa dirqiin qaamarraa dhiitu wanni isaan barreessan bas dirqiin rafiftaa dirqiin qaamarraa dhiiftaa saniifuu janis irraa si farramsiisanii sirraa fuudhan laa ijoolleen ni baddi hin farramne waan hin farrame akkanumatti addaan nu fuudhan dirqiin addaan nu baasanii duba ijoollee ta'e amma quba qabdaa hoggaa amatarraa nama qanxaraasa fudhataa beektii amatarraa nama tokko bira ta'a amatarraa nama irraa masuulaattu jijjiiramaa hoggaa jijjiiraman san qofa na yaamanii ijoollee jiraa kottu jedhanii bas nama kanaatti jijjiirama jedhanii nama sanna himuu qofa. Ijoolleen tun abbatti si beeyti? Wallaahi hin beeyne gaanammaan tana yoggaa afurii na wallaaltullee maalitti hin beeka afaan illee wallaaltee jirti naan jedhan afaan tokko malee hin beeytu. Afaanumaa wallaalte ijoollee ta'e afaan wallaalchisan? Afaan wallaalchisan afaan Oromoo hin beeytu afaan Arabaa hin beeytu afaan biyya tanaa qofa beeyti. Dhiira moo dhalaadha lameenu? Dhiira lachuutu. Lachuu dhiira. Dubaati nama bira jiru saniin bilbilaan hin dubbiftu. Irrana dhorkan akkan dubbifne hin beeku warri bira jiran kaan Turkiidha kaan Kordisaadha uummanni kun yeroo takka na dubbisanii jiranii maal jedhaniin abbaan kee miskiina nama makiinaan qabne maal irraa feeta abbaa harkatti maal kanatti haasawa beekee arabtichi. Haaya. Guyyaa san boodaanis na dubbisiisu na dhorkan.
والله ركو دبر علمو أبا بيجتنا علمو أبرتي نلفا تبرت ديسان فرنجين أمنتهون ديفتو يو أما إنسانو متخنن كنا ورا بولتي كابو تخنن ماله نما كهيتين كنا نبي تامي خن warra bultii qabu bira jiraniin beeka. يا Nama mucaa kiyya guddaa nama afurii irraa dalaga guyyaa nama lamaa irraa dalaga halkan nama lamaa irraa dalaga ni bada chittillee أكمل halkan irrii baddiisee jalaa bada. هل كانوا ما مجامو Mucaan makiinaa oofuu beekaa makiinaa kaafatee faa jalaa oofa. أما بوخنا خموجان كانوا مجايباتي كم أما تمي كأني Amma odoo matan jaangeenii jamanii makiinaa barsiise. هايا Amma kaasila ilmoo miskiinaa taate malee ilmoo xayyaara ooftuu bar. ومجايباتي والله لازم أما إن أما تمي كجرا أما Amma tokko kudhanii. جولي أما تقول أتكاتي في جولي أما تقول أنتو أباخي تقوم بين يجود Hoggaa biraa yaan ka torbaa fi saddeetin na biraa kutan. تقول لي أبان كي نخنا يسن قنا بيخن فرنجي نما قيرت جرا كي بيخا Silaa halkanii eenyutu waa'ee kiyyaatti dubbata hoggaa san nama yoo ijoolleen na dubbifte guyyaarraa akkasin na beekti malee yoo kana akka abbaan kee miskiina maal irraa barbaadde hoggaa janiin ijoolleelleen si irraa baddi. أوكي كن فايلة دي مجولتي ربين جولتي ولا سياغر سيسو جروت أنا خيسة تيمتي سرعة قيرت اللي ولا سياغر سيسو دوبا قام بيجي سودين جاتشوني بيا اتراها بيا والله دوغان كان أني كابدي أوروبا خيسة بيا بريدو دا سودين انتوني Biyyi qananii ni qabdi yoo gufachuu baatte haalaan biyya gaariidha. يا جرا خيرنا أكم سلا جارتي وارغتي بيتا غاني نياتاني دودا أما تميكا إيغام جارتي سنين الدبات إيغا ستي ونخاقو دتيفا بيتا Hoggaa kudha sadeen kana uumaa takka nagarre. وقاقو أسدي قوتو Wallah. Xiqqeenyaa fi amma ijoolleen tokko kudha takka tokko kudhanii mi. Tokko amma hanga kana keessatti uumaa harkeen beeku. nuti waggaa sadii fakkatti sammuu tanaan oo'i tokko nu bee buu namni nu dubbise bara boo ifi olitti ilaallaa bara. Niin soomana irra guddaa yeroo takka takka walitti dhaabeetu waan firra soomana qaama kana gammura. Walumatti dhaabdee soomana moo? Yoo waluma dhaabee. Eeddar maali boo faranjii takka laaltee tuma dullattii takka laaltee wanni hin jettu. Amma takka edeer kadheetiin anu maali qeesin jee maallaqa hin qabu akkamittiin siilii qeessattee na didde. Ati wanni sun liqiin taatu barkaashii malee. Amma biyya nuti jirru kana namni liqeetti wajji jiraataa bara. Wanni nuti sun hammaalummaa fi wanni sun liqiin inuman taatu maali jennaani? Akkamiin liqiin taane? Ani amma ta liqii sanii miti. Tanuma bultiidhaaf illee taatu takka akkamitti nama tokkotti hin dhiyaanne faranjii tan afaan ni beektaa miti afaan suudin ni beekta. Nin beekaa Sweden nama daddaalacha akka keenyaa kana feetu wayin gurraacha ta'u wayin araba ta'u. Wayin gurraacha ta'u wayin araba ta'u. Malee nama akka keenyaa kana amma magaala inuman feetu jechuudha. Nama daddaalacha akka keenyaa kana salaam alaikum yoo jettee nusi jalaan dubbattu. Akkami silaati waan kana keessa way seentee biyya Awurooppaa tanatti beektee namni ogoo cikkii tana keessa seenee sijaaraa fudhata, farshoo fudhata, hashiisha fudhataa miti. Sijaaraa duraan gaafa Yaman jiru bakkata sadiin dhugaaniin dhiise taakka ji. Hayyee. Miskiintitti illee niin harkisaniin dhiise. Hayyee. Bishaan qabbanaa illee niin dhuga Yamanitti dhiisisan ammaas biyya tana eegaan dhufaniin islaame. Kana mara dhiifte. Waan takka nyaata bishaan sharaa kookaallee dhugu. Bakka. Wanni faranjii itti dhabdeef kana keessa osoo buute nagaa wajji ishiriif jettee dhodhoottee manatti galfatta ture. Mana dhugaatii ni jira achi dhaqanii dhiiraa dhalaan ta'uu gararkeetiin jiraatti hin dhiyaadhu qabu sana. Lakkee fitti hin dhiyaatin ammas biyya tana ni beektaa miti dhiirtinis dhiiranuma laallatti akkanumatti. Yoo asirra na janaa jiraanatti na fuudhi jee. Astaghfirullah lazim astaghfirullah sijalaan waabas. Akkam mee na fuudhi akkam? Ni khana godhadhu jechuun jira bar ni khana godhadhu na fuudhi jaa.
dhiirtimo dhiirtee. hijaab ati dhalan barbaadan jettuuni Ani dhalaadha seetiin snaapti shootii takka barnaamija snaapti shoot jan tokko jira bar. haya Achirra kameetu natti barreessan ittiin barreessa. haya An dhalaadha hoggaan see dhiira ta'e dhufa. Wait. Ama fakkeenyaaf aappii jira biyya faranjii tana keessa akkaataa itti wal baran online irratti jechuudha. Siigalee akkaataa. Amma dardashaa jiran akka afaan arabaatti. Aappii jira aappii jaarsaaf jaartii akkatti meerijii irra barbaaddu dhaabbina kee waamara kee hunda laxxafteeti achirratti karaa keessatti walii dubbisan. Aappii san irratti gallakiftee turte. Aappii san irratti wani fooloo walii qabna. Okay. Wallahi waan garaa nama raasu ani duuba maaliif Oromoo faan barbaaddu Oromoo faan janaa jantu Ni jirti Oromoon kun asuma ollaa kan ni jirti kana dirqiidhaan fuudhu wayitaati biyya faranjii keessa. hin jirtu dirqiin fuudhuun Duuba gaanama sin feene tokko dirqiin na jaaladhuunis ni jirti. hin jirtu. Maal godhan gaa duuba sanirraa gaa rabbumatti iyyuudha. Ati ammoo faate Oromoodhaa odoo sama sitti fide kam jetta? Nan ayyamtuu yoo ammaan tana siin heerumeette ni gaaloyti. No ati akkas jettee murteessirreeti. Odoo kan hin beekami waan hin beeku takka bar. Rakkattuu akka ta'eeti waydhamna. Bar rakkattuma akkasanii yoo ammaan tan rakkattummaan sunuu yoo inni amma maqaa kiyya dhawatte ni gaaloyti. Barsiitu akkana jaa bargisee feetes yaa rabbii nabi Muhammad maalumas si godhe yaa rabbii kiyyaatti takkaanan jiraachin hiriyaan tiyya kana rabbiidha waliin dhagaa walitti harta yeroo hedduu waan kana keessais maaltu kana soo godhamee nutti hime. An ammaan tana sila Oromoon asumarratti fooloo tannaa guddiftee xiqqishuba waaniin sammuu tanaan firraa jijjiiru dura maallaqa akkuma asilii sanfanna taphachiiftee maallaqa xiqqishu waaniin sammuu tanaan firraa gatteessisu. Haya. Nagooduu taa akka sambooda nama maallaqa harkatee jaartii fuudhaa beekan amma riyaalli kudhan qarshiin as keessa jirtu miskiintittiin isaan jala teessi. So dar biyya faranjii keessa teessee maallaqa ni qarshuudhaan harkaan qabu jechuun tun akkamitti ilaalamti natti? An ammaan tana wanni yuuroo 300 faan harkadha. Baatitti. Baatitti. Odoo baatiin hin geenye harkaa dhumatti. Yuuroo 300 kun kadha kanuma dhaabbanni gargaarsaa si gargaaru san immoo? Sanuma tanuma nyaataa qabu. Okay. Hujii yoo hojjettu? Barnoota silaa hojii na kannan yana hammaalallee nama kiiloo 200 baadhatee deemu baran. Hujumaa hunda leettu? Hojuma takka hammaalallee akkannaa jedhanii deemee wareeree birraa dhiise. Viidiyoo takka argatan jira takkaalicha tokko wajji bakkeen tun bakka hojii itti barbaadatanii noo kunis akka xiyyaa darbamaa rabbi abaaree egaa hojii barbaadaa jirraa maarreettee gallakkifti. Ilaa ammaan tana takka dalagaan harkan jara san cufa wajju guyyaa 30 cufachi dhayna. Tanaa waraqaa jireenyaa fi baazaboora achi qabdaa? Qaba. Baazaboora? Baazaboora naatu firraa dhiise balee baruu dhaquu sulmaan fudhadha. Maaliif hin fudhanne baazaboora? Xiqqishee moo? Appilaayi godhattee baazaboora biyya sanii lammii biyya sanii ta'u amata meeqa? San kaaba guddaan amata 8-9 suni. Duuba ati eegate biyya tana dhuftee amata meeqa? Amma furfiteetiin shanaffaa keessa achi eegale ka shanaffaa baatii meeqarraa fuudhe afurraa fuudhe. Ganaa amata afur keessa jirta jechuudha. Jala keenya bar waraqaa ni qabaa biyya wanni itti dhufee UN fidee achitti kaa'ee jechuudha. Akkuma Nasraati jechuudha. Nasraa fa'aa maan janaajan? Nasraa dhiisi ammaan tan namni tokko ka darajaa waltee naajjana Nasraa nama darajaa teenyaa bibar. Akkamme? Amma ittiin araba fa'aa barbaaddi faranjii fa'aa barbaaddi. Akka yaadasii silaasiin amma faranjii fi araba fa'aa waan akka amaaraa waan akka tigiree fa'aa barbaaddi malee oromoo gaddeebuun qaaniidha sirraa. No oromoo gaddeebuun qaalii osoo hin ta'e nama ofiitti si galee nama ofiitti nama naasi. Odoon beekoo kan nuti dhalaan teenya taara argeetu hoggaa waa harkatte nama halaala akka barbaaddu siin galuuti. Naaf gala nan beekaa ijoolleen faranjii biyya faranjii kana keessatti ijoolleen ilmaan Oromoo irraa dhalatanii ilmaan Oromoo haadha abbaan Oromoo dhalatanii guddatan biyya tana keessa jirtu ijoollee biyya tanaan jaalattu. Maaliif jennaani Arabaa fi ijoollee biyya tanaa yookaan
lammii biraa Somaalee faa jala yaati. Maal ennaan Oromoo yoo asirra si dhungatte wajjin rafee maarreen godhattee siyaasutti bara ibsaasanii fi naan jaan. Nama hedduun gaafadha. Nama namatti dhiyaatu. So isin maaliif ijoollee teenya hin jaalannee hamba biraa maarree biraa jala yaatanii jennaan. Is problem Oromoo is problem naan jedhu. Waatiin jennaan yoo as kissi gootee deemeetiin akkana godhee bara akkana godhee jettee si dubbatti cikicikii Oromootiin toluu naan jette. Ay, me ati amma waa'ee kana keessatti yoo hunda beektee bal'ina waan guddoo nu fudhata. Yaa. Namni tokko akkuma lafuma teenya Oromiyaa tan keessattuu tujjaarri tokko yoo amma dadari raafee eessa gala Adaamaa gala. Yaa. Harargee san ammoo biyyatti tujjaara san ni tuffata. Ni tuffatee. Kanaafuu lafa guddoochi deemurra ammaan tana nuti hoggaa anillee yoo ta'e bara ammaa eegaan biyya adda addaa deeme kana saba fiitii fi alagaan waan namaa gootu adda beekee saba kiyya dhuunfadha malee yoo waa harkadhe sababa kiyya sana kan jibbu akka Itoophiyaa keessa jiru ni beekta namni biyya hedduu deeme laakiin saba isaa jaalata. Yaa. Ammoo namni ammoo biyyuma takka irraa ka'ee biyya takkatti achi dabree waa'ee mi'aa biyya isaa nama isaan beeku. An beekaa zamma dhiisan. Amma mee harma faayila keetii sanitti as deebina. Waa'ee Suudiin ogaannu Suudiin maaliif hujii siin kannine rakkoon teetimoo seeruma Suudiin santu nama umriidhaan deemaniif hujiin kannine. Fakkeenyaaf biyya Niizerlaandii tanatti afaan beeynanii keessafuu afaan Ingiliffaa fi afaan Daachi beeynan nama waraqaan qabneef hujiin banaadha. Anima tokkoffaa kompiitara kana keessa seenee waa dalagaa ergachuu dalagaan hoggaana gabbuute sirraa maallaqa gabbuufachuu hin danda'u takkaffaa duraa. Maali? Nama baratee waan kompiitara kana ammaan barachaa jira. Maal namni TikTok banatee TikTok liivii seenu sanumaa bara akkamittiin bahe? Saniimi waan mootummaadha wajji waliin barreessituu fi tuktuka akkamitti akka. Okay. Hoggaa walitti barreessaa turre ati afaan biyya sanii barreessaa turte barate. Akkamitti afaan biyya sanii barreessite? Nin beeka akkasii mihaa barnaamaja san keessa seentee mana isaanii san keessa seentee waatti barreessuu. Okay. Waan guddoo tokko gooteefitti akka habbadde malee uuma akka manaaf si walitti haasonneetu wani marti. Yoo agas takka hagaate amma afaan Suudiin na barreessite sanii waan hojii appilaayi godhatu irratti barreessite. Maalin an beekne egaa siistamni biyya adda addaa namooti. Wanta hoggaan appilaayi godhee itti barreesse iimeelaan sitti ergan bikka akkanaa tana hoottuu janii. Okay, ni dheeyita. Hoggaa bikka san dheeyite naman agartu yoo feete bikka san wallaalta yeroo daqiiqaa san dabarraan uummanni irra siin deebu. Okay. Wanni ati misteekni ati laayixee biyya san keessatti wanni taate ni jiraa? Hin jiru ammoo amma nagayaan qaban anarraa dhumatti wanni cuftinu. Okay. Oromooti namni dhibbi jeen kuni follow isa godhaadha. So gaa amma karaa tarkaanfite jettee anu jiru kana keessatti achi dhiibneeti akkamitti shamarran Oromooti wal barsiifnaa warroonni gaa hedduu jira warroonni Giriik dhufaa jirtan warroonni ni jirtan hedduu jira faffaqaaxoochiin kun jechuudha bultii kabarbaatus walirratti wanni jechuudhanis sigalee namni rakkoon simmeeti kadhu namni simmeeti mataa nama horte wanni marti hin danda'amu malee nin danda'a hin mokkoro. Nin danda'a jee waa yaadu takka hin qabu meeyidara. Ati amma wanni nan danda'a jettu faaxee taap godhuun ala waan biraa waan qabdu natti hin fakkaatu. Yoo nin taap godhe qofa takkitti mataa naan qaba. Waan biraa mana hin danda'an ni jirti isa keessa. Wanni takka hin jirtu tanaan ni danda'an jirtu. Maal abriin tun? Abriin ka amata sadii sila amata afuriin jira amata tokkicha kajoollee wajji achi turre amata sadeen waan namaatiin kafale. Haya. Sila amatumattuu dooraa lakuma lama kana haadhe sila irraan tana dooraa lakuma torba kuma saddeen lafumaa hin qabaa beekte. Nan beeka. Qoya idaramma biyyatti nama gargaartu ni qabdaati. Duraan gaafa nagiyyaa san warra jaartii sanillee numaan ergee fi haadha tiyya takkaafillee numaan ergee. Okay. Eegachirraa deebinallee Yaman bikkaan irraa dhufe sanillee saree ollaa tiyyaafillee erge. Arjaadha jechuu bakka. Nama du'a. Yoon kiishaa qabaadde abbaa fedhe kiisha keessa kaadden ta'an. Okay.
دوباتي ربي مال سيقول كت ربيتي دغارت وني نقول تكفى درا دوبرين تيجي كشوتين هاي قرآن قرأوا دامبه هونو غبا غوريشاني بيتان غبا غوريشا يلان توري تاتو إكاجمت تاتودا تورتيتي yeah. ده دري خاجة الله أكبر الله أكبر هايا تاتو سنتي بيلتي أوغا خورا ركرتي راري تكالباتي غند تلو غبا تاوتك هايا غند سن كيسا تفكي وانسين نغوتي بيلتي بيلا في تفكين هايا كوچون رفت ودوتي نچتاي قرآن قرأوا أكم تخسمو خجران بلا واسكرا تيجي achirraa qayeetiin xaxoo dhufe hoggaan xaxoo dhufe xiqqishoo wayyaa taatee amma tokkoon taa achittis lafanna darbite beelaa fi qoonqoon qafna goote. نيكوتا Maaliin kota taayetumaan qaraa qoonqoon ganama yoo sa'a sadii sikkannan halkanirraa sa'a sadii malee namni qoonqoo sikkannu hin jiru. هايا Amma hanga kana keessa garaan wal nyaatee kureelaan kun faasii qaba masgiida kana keessa albaatiin dura kan xurroq nurraa jetti. لا إله إلا الله محمد رسول الله ما لم تسي يدر Odoo takkaa hin ballaqin sanuun ballaqin achi qabna godhanii wasaasarra needhanii kooraa na fidan. أما سيارة تقل Kooraa hoggaan dhufe intaluma takkaa shuuroo godheen akkannee fayyoo doon hakimaa hundaqin. شو مثلا نياتي Shuuruma tana dhadhaa wajjin akkanniti hoggaan fallaana lama faan kaadhe fayye. كوبلين قدا ميجرا خير كوبلين قدا واني نتفدا كوبلين قدا Koppilingi godha tabtab godha. هايا خونغا لايف جيران ياتي خون ورب بس قدا متيكا هايا مي توف مي Hai rabbiin tokko maal jaa nama tokko nama kana cufa riskii anaa uumeef hin jiru kitaaba keessatti. أها ويرزقه من حيث لم يحتسب hin jiru kitaaba keessatti. هاي Duuba ani kun maaliin irraa balleesse silaan ani nama ajjeesee nama saamee zinaa dalagee akka malee godhee namni dhanaa badii xiyyaan qabaan jaa. هايا Odoon hin ballaqin rorroon dilli sonna deema achirraa dadhabee deemee dirree kana dhawaa kana dhufe amata sagaliin bilaash namaa dalage. دردا عرفته Dirreedhaa hogguta akka ammaala na guursisan, hogguta akka daara na guursisan, hogguta akka mana na dhiisisan, qullaadhaan miilaan achirraa baafadhee jabuuti seene odoon hidhamu. خنا مرة رب ما نقول إيه بقى نتجلتي تنافو ناف ربين ولرا لا لا ناتيرتا دمس Egaa badiin kun mee ani maali warri wajjibaan irraan tana wafcoo kudhan warri suudii wajjin seenne warri wajji Dubaay seenne warri jummaan seenne wafcoo kudhan makiinaa kudhan qabani mee ani kun maaliin balleesse rabbirraa. ربي إنما ساني فتنا جتو دنجسيت بقى أتنم ربي تاتي أنا كمان سنجا ربي إنما ساني ما فتنا جا مؤمن ربي إنما فتنا جا جنبه وقت مؤمن أنا فكرت ولا Warri biyya tana wajji dhufne maallaqa biyya tanaa miliyoona lama qaban. يورو ده مالي مالني بيجي سني سو مليون لما بيجو مليون لما تشوف يورو كم دي دما Korona هايا hattiin xiqqaa kumaa dhibba torba kuma dhibba saddeet qaba an qarshumaan takka naqii yoon as fuudhe harhaan kuttiin beekon. وندلات ما تنتي برجرون نمان بركة مالف تكمفونيت Bartanumaan fuudhu saniin dhabee barde soomana kuti kana takka kanuma karaa keenyaa takka haadhilmaan sadii takka. هايا Amata tokko guutuu na jala ajjante akka ustaad booniyyee sanna gooteetti nama raachitee olte gaa nama qaraatii qabu irraa soomaneetiin salaata rabbii dhaabbadhee fayya malee silaa nama raachitee na boochifte sirra na baafte. أكو مستعمل بونية أسرع أبو سنة دبل موتة أتلي نور رافقو سبتة شوارات ما شاء الله والله أنا بقاري خيسة البيت مو خيسة البيت لك كجايبتي Wallahi sababa isii yoggaa baatii waa irruun soomane sababa isiin waan isiin na goote boruun ikaa wal godhanna boruu dhuftanaan jettee hoggaa borummaa san geesse boo naafeeti harkaa ta'e danda'u bulook na goote. إيش جرتيشين Amma sa'aatii afuriin deemee dhaqa tireenaan yeroo takkallee bira dhaqee kaanis waan islaamaa tanaan naanneessa haraamin dalagu jeetiin cinaa ciisaa bulee deemee beeyte. برد إيتت برد شيفتي قلت
أنجا أما تندلقا شيطانة تنجامله قافسا فتنا خفته هاي أمان تناقاتي كشو أما أرين نباجرتي إبساقين يزينا دلق وقارا جت سورة أمان تنو هنقوم ما خلو إنجو لكم هم قبضو لكم هم قبضو لكم هم قبضو أن زنا دلق سننجو أن زنا دلق إنجو أما اللي زنا برخانة مرة فوتي هذا ما mucaa tokko hora carcareechi jira intaltini soorra biyya teenyaati isaan bira dhaqeetiin isaan bira deemee achitti isaan bira bulee biran bulleeni. أي أما لقيفت بلان الرنسي خان جيمني ناس عادة جيمني خافتا متى إيه Maaltu na saa godhe jiima. جيمني بيتين سنة لين كاش مقراني متي يوخي يا يورو قران جتشون كاش ميك Maallaqa keenya biyya teenya tana 600 yuuroo 50. دوبا يورو دي بس دي فني فرتا سنة را يورو شنتا ما سبيلا ديبدي قام خنا سرسيته إيه وچو وطريق خاطه متا جلا چرته كلمه تدبدي فتايو وته إفي فودلان هيدر إيه سجرة تي بربادا رفتي مال قولي چين كامت Duragaa namni tokko hoggaa dalagaa eegalee wanni takka beektee fuulli duruu kun akkana gaarii siitee ummata wal qabdi haraanis akkanatti xiqqishoo ulaan sirraa banamtee jiimallee haaftee jala tottolfattee deemte beektee amma tana xiqqishoo akkana akka dukkanaan na fakkaatti beektee biitii tolu. هايا Bikkitti maallaqa gugguutan sanii sirritti hin beeku na gargaaraan hoggaa baatiin geesse lubbuun asina dhufti. أتوامر أوتوماتيك رفران كيسو Otomaatik irra nayyamu kun baatiirraa dhaqa baatiirraa dhayxee guuttaa baatiirraa. أنا دوغا سننجا دوغا بانا با نمني براتين بيجا فتين بين أنا ما كذا فرق كتل عليتين مالان جراتو جرابر دوغا بر وأنا يدرام ما يخيس يروح أنا دوغا سننجا نمني كه يدرخون من قدو غردون بيجا فرنجي في الدنيا تنتبتنا متان غرغراي جرام ما يدر تام غدا بتام ديسا سنو فرنجي غوجا توقاتي يام تيفت تانا غوجا هفت سن إفي خرس سنرا تاني توما هندوم نجاني تما سيغتني ساعات ينا براول نغلچاني ست سابن ويا خنا سافه كرشي غنا قطا مجاني يچو غاويني لوكاشين انديمون بيخو بكبل ما سن بكبرا دق ايدري اچيني ادام فرنجي خنا كمت نمد ما ديما چو نمني جرو بلانا فرنجي دا خنا يون بيخن هدو غولي سيغلچ تمو انا كنا هدو نو بكدلغا اتنا من فار ولا لا جاتي Bikkuma immoo hoggaa baatiin hiraa manaatiif qoonqoo tana geessi yaanni as nagee kana bira geessa hoggaan cinaa tokko guute takkaa irraa irrata deemitti guuti jedhani ammas kana dura qabeetiin bikisan gummataan na oowwee jira. أما سلاجولين تيسون هدونا ما تقصي في دني هدونا كان جروت أنا فرق أجرت تطر Ijoolleen qaama silaa barnoota baratte haa bikkaaran hin beeyne siif beekaa bikkasiin hin beeyne naaf beekaa. إيه جولة تكلم ما تقول نما تقول قافدو Humaan baranne maal ijoolleen isa akkuma kiyya jirti afuruma baratte anis afurumaan baradha maal faayidaan? نو سامون جولة تيفوني ولا دبر سيستم سيف كيزو متى كجولة سامون تتا Spell dooktomii tanaan mataa uwwisi jira spell dooktom jedhii waan taphatan takka إيه جيما تي ولا تاسا تبتنسن tanaan mataa uwwisi jira. كوميونيتي نجرتو سودين كاس Amma yoggaa afuriin jira communitiin numa jirti communitiin taa ammaan tana dubbii communitii tanarraa achuma dhaabiti. ما أنا غرغار أنجتوني وأنا كنا كسن جرام وأنا كمين قدوك أبا وان كنا كمين قدوك أبا كنا كمين بلان كمين جتوني Itti gaafatamtu hawaasa Oromoo Teskoonedha yaamanii na dhufuu didde uummanni narraa masuulaa yaamanii. مالي Gurbaan kun keessaniiti hottuuti waan inni barbaadu bira dhaabbattee atiis gootaa nuti illee inni goone jennaan teessuma san irra dhiyaachuu didde. أفوشان نجرتو كوي بكتا كما فكين فما بيجانا نما مقالنا نجرتو أنا خيستي Afooshaan ni jirti afooshaan jira community jira itti gaafatamtu hawaasa biyya tanaa jira ta mootummaan goote. سيتو هريرو تنقباتني سيدي سنة تاي تاري تاغا نم توكو فكام بوسي جرامي ري بوسي Yeroo saniin dhufe hariiroon tun akkamigaa yeroo saniin dhufe ani. كوميونيتي سودين تونس تبادالنا تيال لمبيو Tabadaadinaa silaa taate wayyaadhaami. ميف دوبان سيدي بسا قبسو خسا سينتي تورتين بيتا قبسو واي قبسو كان Amma kaatan nannagin kaa taarifa guddaa san nannagin kaa qabsoo nuti jarummaan teenyaa qabsatti qottee. أكمل ها Anamma yoo
لفلولا فتيس بكرم أولو تدي بكابول ما تتي تنمر ناس يسيفت رئيسي والله تبيناتو متى سخرتي أما فاتوشنا جلا جرتان ور أوروبا خسرتان فاف خسفو فولو قدا أيوني خينيلين ور لمنيات سدنيات اللي هند خسن فولو قدا ور جلا جرتان نم إبتر بينهم فولو قدا جرو فيديو ساتس هردا فافي تيك توك هو أكوا واقع فلو تفكر تجارو أمم مانتان إنت ما يقدر تسي هيدر تيك توك فولو ميكان كمان كم دي بتر ربافين دي مگر تامي تكتا فيديو تكا أتكتي قلك كيف تجي تيك توك ناقفلين بيخو فيديو رجع سيلك سوبر نمني ستبتشيسي أكاسلي سنين نمني ولي درمتي والبرد أبتي أكاسيتي سيخا ولا مالك كرم مال سيخا ولا إنك فلو يو كستي مالي يو جيفتي سيخان مالي يو صدقاتي تاب تيتي مالي تبي إيه نمني جيفتي سيخا نه هوغا سرد أبتي أما سلانو تي أرجع تو بان نران ترلينج سرد تولديم ولي نسرد تولديم تو أمبراتي والتو فنانو تي كابول غونا namni keenya nama keenya jiidhuun beeku kana dubbadhee ture yeroo hedduu ala bareedii namni keenya nama keenya fuwaa godhuun beeku amma bishuu ammaa waan keessa jiru ni gartaa miti ni beektaate bishuu ammaan Wanka sila rantana namni sikina tae haasokon sila arusiti rantana leenca ililli waan adda addaa sirratti ola ramaa beekanillee sanuma. isime amma politikaa wanni kana keessa naqini namni ajjala jiru kun booda nutti aarani Odoo aaran ta'ini nuti akkuma harargeetti wal tufannaa wal jibbinaa waliin kabajnu kana wannummaan tana cufanu midiyoo akkana facaanee addunyaa irraa jibbamnee jibbansa nuti wal tufannu irraa kana wanni cufti kun taate. mee namni ajjala jirtan namni dhibbi jeen kun foloo naa godhame isa arguun fadha foloo akka gootan foloo akka gootanin arguu fadha foloo amma itti aanuudhaan boruu shamaran ol galcheetin isaa waliin jechuudha mee waan wanni takka goona amma hoga dandeessan hundi keessan foloo irratti qaqqabaanii foloo godha wanni nuti godhuu dandeenyu yoo jiraate community achi keessa jirtu namoota hedduun beeka waan ta'eef nuyi mandu dubbisaa mee keessanis dhaqee maalii wanni kun maaltu maal taa jira nama kana akkamitti gargaaruu dadhabdanii nama kana akkamitti bira dhaabbachuu dadhabdanii waan jiru sun ilaalla community illeen biyya ambaa tana keessatti akka gandaatti wal jaartee jirti ni beekan. Akka gandaa bira wal bira kuttee takka obboleeyyee akka ilmaan adeeranii wal jaaraa jiran. Kana maras numan beeka akka ilmaan adeeranii siif maarri akka gosaatti illee wal jaaruu jiranii maaliif akka kophaa bee maaliif akka jiruun tun nama keenya yeroo mara egaa duuf odoo amma duuf deema jenne dhuftanii waa darbitanii bira dhaabbattanii qarshii wanni jettanii akka nyaanne beekta waan ta'eef gargaartan gaafa inni duuf deemu sinii galee akka inni nyaanne beekta waan ta'eef gaafa inni duuf deemu siree gubbaa bee gartan nyaatumi jettanii gargaartan qaayidaa ta'e sanitti malaggeeffadha. Kanaafuu nama keenya oggaa jirutti bira dhaabbannee sagalee taanee fi wal utubuu maaliif dadhabnee waan jedhu if keessatti sammuu teessan gaafii haasni taatu asumaanuu namni dhibbi jeen kun isa foloo godhaa inni lammaffaa immoo waa'ee akkamitti kara bultii keessa seensuu dandeenyaa nama kanaa waan jedhu anumaa fi isaa wal maratee tarii asirras barbaadu taatu waliin barbaanna warri Awurooppaa keessa jirtan kan ganaa dhuftanillee yoo taate karaa Giriik kana jirtanis hundi keessaan bakkatti wanni qabdan hin qabne nama keenyatti dhiyaadhaa nama keenya dubbisaa nama akkanaa kana faallee namni akkanaa kun amma nama amata 12 uumaa waa argeen beekin walaa miila sirraa dhiqa faatochi isin hin beektan malee akka kiyyaa ka deemboo si garagalee si ilaalu animmaa takkanatti fakkaatamu. Galee amma eeganii nama amata 12 jennutti amata 2 kan waa takka amma 3 garreemi dantaa. Anaa fi isatti kamturra ooyituudha Allah waalam isaa beekan inni soomanaa mitan takka soomanaa mitan kanam maaltu soomansiise soomana kanu waa garree fira dabarsine. Hai namni tokko waggaa jaartiirraa achi fagaatee haala malee taatu akka malee waan hamtuu keessa seenaa yoo soomanni kun irraa gad deebisu hawwasan. Biyya galuu fa'aa maaliif karoora wani ilaalle fuudhuudhaaf garuu immoo biyya galtee biyya maarree ta'an jechuun hin jirtu. Yoomiin baasaboora qaba. Maaliif Awurooppaa kana keessa hin deddeebneeti? Jarmal dhaqe na deebisan Darmaarkii dhaqe asuban na deebisan. Dheexee harka kan ta'eeti. Dhaqeetiin as kanatti harka kan qabaniitu fidanii sin darban. Ati ka waraqaa qabdu maal godhi deemtee harka kannitu? Akkamiin godha duuba?
ورقة قبضة بر دلقة أبلاي ولا تسينت دليل ده من خيرها قفلت جرات شو أنا مرتي وين كسب بيا خاري أنا رجعتين ورقة كبديت وبركة خن ده مخينا رنا خانيت مه منو ما قالوا خنا دورنا نبوسرين نبي راقطن ورقة هذه قبّا mana خير تجرا خلاتي تجرا وانا تفرد تجرا وامراجر سيون كراكران دبنا تيمكو ne خو مخينا خو يعني تو مخينا رنا خاني هايا ono manni خي خنا تا يعني تو نبي راقطن بردي مدافو داتو برك أي nama kayaknya wallahi nama gargaaru sadabe wallahi gargaarsu sadabe male kuwan ko lan len qabdu ugaa majaaibati wallahi lazim jara kayaknya namni kayaknya kana ta'un gaari miti fira qabdu ati Europa kana kaysa fira me dura firati Firoo obboleettii xiyyaas keessa jiru waan biraanis yoo firaat tala haboo xiyyaa jiran tala maarree xiyyaa jiran tala jin addunyaa tana guutuudha jira. walin taane ni reeti firotan kanan Amma takkanan na jibbitu tanummaan sila ayyadaa xiyyaa san isii hargeysaa kana keessa maallaqa hargeysaa san kuma sadiitti huccuu dhiiteen achirraa fuudhee yaman fidee yaman irraa waraqaa yoo inni fudhattee biyya tana dhufte. Jazuma xiyya sanuu naa hafaluuf guyyaa takka akkam jirte yaa ilma ayyadaa xiyyaa naan hin jenne. ya firra Europa kunis waan kana bakkatti wal dheessaan beeku wallahi lazim kawan faranjiin tun an fariirsite لا فرنجي ودن تاني أتي وأنت نبين وأنت تانا نبين رب ما هو لنا كل في وأنا مامي hidhaan sammuutus badaabe kadhu faranjii yoo hidhaa sammuu siite amma inni misteeka wayiitiin dalagaan hin kannamtuuf fayyuma appilaa godhaa wala maleessi kanaafuu mee faaxoochin foloo godhaa faaxoochin silaa faaxoochee kan barbaadamee ulaagaan atti hime eedar أنت تنو فيت هاتاتو تنو ما نركض أما تدي بلي هاتاتو سلاتك شو برا راقب بنيسيته akkam amata dhibballee haa taatu faaxan amata dhibbaanii dalee ittiin dalee dubar تنو ما نقافتو ندي دسنو أما تشنتمي في وين ندي دبر faaxee amata 50 wayiitu si dide والله أما تشنتمي واتا تنقبان حسمي قبض تنقبان وانا الددا قبض تناتو ندي ده tun itti dhiyaannan numa duutii ubaraati ittiin dhiyaatin tun faaxan amata 50 wayii bar hin dalee dubar kisbaarrotte نجد شبسيتات مكما حلال من نلالتين الرابقة yaa tis daddara fakkaattetti dheexxire akkasiiti gaafa san mataa magarseetiin deema beekee akka marroo sanittiin deema akkanuma nu sodaattee na baqatte. yaa tis mataa magarsitee akka wanni itti goofaretti dheexxe egaa akka wanni san akka dursan jettee qalleensi Guduruu godhee ililleen fillee gudureesseetiin dhaqe. wallahi dar jara keenya please mee asumaanuu sagalee ta'aa fi sheeris godhaadha viidiyoo isaatis wanni jaa wanni siidhaamu rabbii waliin dhagaa wal taruu kana dhiisi Ani silaa dalaguma kuunii takkaa maallaqa kana kanneen rabbii ni nabbada quraana kana takunoo quraana eegaan gubbaa qorichaarraa fuudhan ilaa ammaa na jala jira. haya Kunoo ilaa ammaa hoggaan narraa banamte fuudheetiin qara hoggaana qollafamte achiin gaafirraa. duba barra kanuma akkatti quraana qaraate nama jabaa taate kana yaa rabbii kiyyatti koo maal jechuu barbaaddettaani barra Amma sheemiin biroo addunyaa rabbi beekamu kuni gaafa inni kitaaba guddatti ol dabree qaroo ani nama quraana qara'u. gaafuma sanuu bakka takkaa qaraa turtan jechuun Inni caffee aannanitti qara'anis caffee aannanii ta gubbaa ta hora gubbaa sanatti hin qaree. laa ilaaha illallah no an wani yeroo hedduu si beekutti yaa rabbii kiyyatteetuma rabbii wal lolta maaliif namni kun rabbitti wanni jaa nan nyaadha nan dhugas viidiyoo takkas jettee daleedde sii galee bakka zayitii tanaattu akkana godheen jaa ammas yaa rabbii kiyya hiriyaan tiyya makiinan deemtii jaa yaa rabbii kiyya qaalicha kun maal godhi rabbii kana waliin qabsoo godhuu barbaada qaa wani marti isteeppiin deemti isteeppii isaa itti eeggateen deemu ittiin tattaaffatu numan jaa dhaggeeffadhu Allahumma innaka afuun tuhibbu lafwa amaanu jala bareessa kunoo ni maraata bufayya qaba. akkame arabiffa sirritti beeytammoo arabiffa naa katabdee barkeessan afaan oromoo inumaa hin qaraane Afaan Oromoo diimama gurraachatti hin beeku asitti hin dubbisa kunoo waan ati naa dubbiftu san afaan kanatti hin turjumaana godhee dubbisa afaan Oromoo. malee inuma hin qaraane jechuun Gaafa sina namni quraana qaroo harree fe'ee gaara keessa olii gayyaana gizee akka waa baran.
Qaraatuma Oromoo tanaawu qaraatuma jaraa tanaawu uummatak. Qaraatuma Arabaa tanaan baradhe uummata Arabaa haa qaraatii isaanii gaafaan suudii dhaqu akka gaariittiin quraana kana cinaa tokko hibziin qaba. Haya. Hoggaa nuti musliima maal jette anta min ayn rasuul haggakum nuun jedhin mataa kana nu oowwisanii beeyte. Hayyee. Rasuulli keessan eenyu jedhin nu gaafata arabni hafraa jira beeyte. Irra guddoo aaruma sanfaa qaraatii tan nu harkaa gubee fixee'u. Waan jarri jiru kanaan. Rasuulli keessan eenyu hoggaa feenafaa Bilaal bin Rabaa jenna hoggaa arre. Bilaali. Bilaal bin Rabaa jennaan hoggaa gara mataa nu oowwisan. Isin nama gurraacha maa salaattan faana manjaan jedhanii bara waa'ee du'a waa'ee Arabaa kana Araboota jaalu. Yamaniin tu wayyaadha. Siigalee. Yamanii keessaa cinaa wayyaa cinaa dura yamanumarraa si eegala hama xiinaan fuudhee si nyaachisaa si oofa. Anta muslim sin jedhee wayateen rasuulli keessan eenyu jee si gaafata rasuulli keenya Muhammad jennaan Muhammad Harabaati maalirraa qabdaa sin jedha. Yaa heddar dhiisimee ammaan tana isaan uummata qawsiidha beektaa uummanni kun odoo sammuu qabaatanii akka rabbiin qabeenyatti kanneen sila addunyaa tan isaan too shakarakkaruu qaba ture. Ammoo waan islaamni godhe faranjiin godhaa jirti laala ammoo faranjiin mana sii kannitee nyaata sii kannitee baradhu sin jetti biyya Arabaa tan keessatti yoo guyyaa tokko kuuliin raafte namni bishaan si obaasu hin jiru biyya Arabaa keessaa hafaatiin ture biyyee guuraa turre shaffaaxaa dalagaa turre inaa'ital markazii keessa turre manatti dhalaan dhaltu keessa dalagaa turre. Guyyaati dalagaa sanirraa hafte kiraa manaati wanni kee dhabamte ba'a. Akkas yaa rabni odoo akka faranjiin odoo laa ilaaha illallah itti barri laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jennaan faranjiin jannata seenti bargaafii malee uummata kana naabbee hadiisati. Jannata nuti namanna inu tana isa harkaa qabaatan nunna kunuti. Innaa jechuun yaa Arabarra. Kanaafuu waan akkasii saniiti. Anammaan tana. Maal laammataree nama 500 kan uummata Oromoo kanaaf. Mee Oromoo wanni inti dhaammadda amma makreebninis ga'ee jira gaamee nama 500 jira namni 500 kun fooloo